Learn with Let. Kam jirtu nagaan waaqa isiniif haa ta'u. Har'a immoo kutaa sagalaffaa akkamittiin corridor surfacing akka create gochuu dandeenyu wajjin ilaalaa jechuudha. So kanaan dura corridor akkamittiin create gochuu akka dandeenyu ilaalleerra. Amma immoo corridor surfacing akkamittiin create gochuu akka dandeenyu. Corridor surface yeroo jennu top and bottom of our road design jechuudha. Kanaaf akkamittiin corridor surfacing kana uumuu akka dandeenyu wajjin ilaalaa jira. Please don't forget to subscribe my channel. Corridor surfacing hojjechuudhaaf yeroo duraa kutaa 8tti corridor hojjennee qabna kunoo corridoriin keenya addanaa jira. Corridor for training maqaa jedhuudhaan corridor hojjennee jirra. Corridor hojjennee kanaaf maaltu jechuun nurra jiraata? Corridor surfacing nurra jiraata jechuudha. Detailii corridoriin kun bal'aadha. Corridor surfacing kun illee bal'aadha jechuun amma raabiliisaa isinii kenne gaafa keessa inni ilaalu corridorii keessa corridor property jiru. Corridor surface kan jiru jira. Edit code set isaan kun tokko tokkoon isaanii illee faayidaa qabu. Akkasumallee modify region edit gochuudhaaf split gochuudhaaf fakkeenyaaf iddoo bridge jiru irratti akkasumallee lafa intersection yoo jiraate adda baasnee hojjechuudhaaf split goone regionoota itti fayyadamuu dandeenya. Isa kana corridor akkamittiin region split godhan, akkamittiin region add godhan, akkamittiin frequency edit godhan isaan kana tokko tokkoon gara fuulduraatti erga kana hubattanii booddee for advanced level jennee isaan kana wajjin ilaalla jechuudha. So ammaaf suma kana akkasitti irra qabattanii booda corridor surface immoo akkamitti hojjennaa kan jiru wajjin ilaallaa jechuudha. So corridor surface kana karaa lamaan argachuu dandeenya. Tokko asumarratti corridor irratti kilik gaafa goonu corridor surface kan jiru dhufa. Lammaffaa immoo corridor right click gaafa goonu corridor surface kan jiru addana jira jechuudha. So kana kee abbaan nuti tolle keenyaaf corridor surface kan jiru irratti ogeena. So corridor surface erga inni booddee dhufnee gaafa surface kan jettu nos kana jirti jechuudha. Surface kana jettu irratti yeroo lama click goonaa jechuudha. Yoo kana balleessuu barbaanne immoo kana barbaannu ta'e listii gochuu barbaanne akkas gooneeti fayyadamnaa jechuudha. Akkasumallee template haaraa uumuu barbaanne hunduma isaayyuu akkatti fayyadamnaa jechuudha. Ammaaf ani amma kana hima barbaadu waan ta'eef corridor jenneerra corridor surface jenna. San booddee dhufnee addanatti create corridor surface kan jirti. Inni kun immoo isheen jirtu kun immoo create corridor surface for each linkiidhaaf hojjechuudha. So amma nuti barbaannu create corridor surface kan jirtu kan jechuudha. Si'a lama barbaanna amma jenna. Yeroo addana dhufnu immoo linkii kan jirtu jirti. Data type rows gaafa goonu future ni jira jechuudha. Nuti kan barbaannu linkii jettuudha. Akkasumallee specify code keenya addana jiru. Akkuma nuti itti hojjenne fakkeenyaaf ABDE kan hojjedheeru kun intini kooti yeroo jalqabaa capstone polyline waan hojjedheef akkasitti dhufaa jechuudha. Polisiti pave 1 pave 2 sidewalk sub base course datem jedhee top jedhee dan jira jechuudha. So adanarra dhufnee skanarra dhufnee maqaa kennina jechuudha. Surface keenya kan tokko top surface jennee kennina. Maqaa akkasitti walitti kennuu dandeessu gin akka yaadachuu dandeessanitti kennitu datem surface innas keessa staayilii nuti tole filannaa staayilii isinii tole keessa ilaaltanii filatu. Ufuma keessaan yeroo irra deebitanii hojjettan staayiliin tokko keessa isinii toluu danda'a. Staayilii isinii tolu filatu jechuudha. Filatanii danarratti render material nu barbaachisu add basic line kan jedhu break line barbaachisu ta'e break line fayyadamna. Dhufnee direct addan immoo top link kan jiru jira. Top surface dhaa fi overhang correction kan jiru top link fayyadamna. Datemii fi dhaaf immoo bottom kan jedhu fayyadamna jechuudha. Isaan booda erga akkas goonee booddee surface specific code topiin eenyuun specific code yaa godhu jedhuudhaaf top kan jettu kana addi goonaa jechuudha. Adii erga goonee booda ishee kana irratti right click goona. Akkasumallee datem surface irratti click goonee specific code kennaa fi jechuudha. Specific code datem maal ta'uu qaba? Datem ta'uu qaba. Awal adii goona
Isaa booddee right click goona jechuudha. Isaa booddee apply jenna. Apply gaafa jennu sarfeesii hojjetee jira jechuudha. Kanaatiin sarfeesii hojjennee jira jechuudha. Kanaatiin sarfeesii nuti amma hojjenne addana jira. So tokko isaa boundary kan jedhamu jira. Boundary keenya addana jira. Of addanatti external goona lamaan isaa irratti jechuudha. Kanaaf maal hojjenne jirra? Sarfeesii hojjenne irraa. Korean sarfeesii jechuun kana fakkaata. Thank you, goodbye. See you next.